Kana beganama Lukaan boqonnaa kudha afur lakkoofsa 23 yoon dubbisee gaariidha gaari tokko tokkollee keessa kudha afurii Lukaas kudha afur 23 namni dubbista yoo jiraattan illee nan jaalladha amma maatan moon arganne duukuma tira taa'e lakkoofsa 23 irraa akkana jedha gooftichi immoo hojjetichaan gara karaa gurguddaa biyya keessaatti kelloota duubattis ba'iti manni koo amma guututti olaa galaniif namoota nuffisiisii jedhe. Manni koo haa guutu jedha Waaqayyo. Maal ta'e jedhan manni koo maaliin namaan haa guutu jedhe warra fayyaniin haa guutu aqaanaa waamaa nuffisiisaa jedhe. Nuffisiisaa. Ergamoonni ganama kana hojjetu turan hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 42 irraa guyyaa guyyaatti ganama kan isaan lallaban malee gaan torbee miti torbee kan mataa eeggatu hin turre wantoonni hamoonni ganama wangeela gaafa yoo lallabna maaltu gaafa hundumaati baay'ee bareedaa akkasaan anuma manni bunaamee dhugaatii yeroo hundumaa nagadu yeroo hundumaa nagadu moo lakki torbeetti maal jabti nanay yeroo hundumaatti sirboo guyyuma hundaa sirbisiisu akki maal taraa sirbisiisu baay'eessa shoo fiilmiin garaa kunoo saamicha immoo yeroo hundumaa saamu moo darbee egaa nama wantoonni hamaa guyyaa guyyaatti hojjetamu wangeelloo torbeetti lallabamu haa ta'u warri kana hojjetani dhimmanii hojjetu warri nama saamani dhimmanii warri machaani dhimmanii nagaa hin jedhaniidha macaafni qulqulluun warri egaa nama amantoonni durii ganama mana qulqullummaattis ta'e mana isaanii keessattis ganama baay'ee dhugaa ba'u turanii jedha sagalee Waaqayyoo. Manni amanaa hunda wangeelli kan itti dubbatamudha ture jechuudha. Mana amanaa hundumaatti. Egaan tajaajiltoonni duwwaan isa waldaatti dubbatan qofaa miti. Wangeela labsuuni amanaa hundumaarraa eegama. Phexros irraa boqonnaa 2:8-9tti Maarqos boqonnaa 5:14-16tti akka kanallee dubbisuu dandeessu isiniin akka ibsaatiidha miti moo akka inni jedhu miti hin qabu isin maalidha ifa biyya lafaatiidha ameen jedhanan isin maal biyya lafaa biyyi lafaa nuuniti waa argaa jechuudha kanaachi jaamaadha soogidda jedha mitire soogiddi waan baay'eedha waa'ee baasa egaa nama isin akkasidha nuun jedha namoonni Kiristoosiin malee hin badu inni immoo karaa jireenyaati Yesuus Yohaanis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 arguu dandeessu minaan sassaabamu baay'eedha jedha Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 35 kaaftanii dubbifattan minaan sassaabamu baay'eedha amma utuu baanee namoonni Kiristoosiin qabanii yartu waldaa gaafa laallu lafti taa'umsaa hin jiru gaafa gadi baalu garuu namni nama jechisiisu kanaaf garuu hojjettoonni xinnoodha macaafni qulqulluun kan gooftaa gaddisiise isa kana dhagaa hoolota tiksee hin qabne bineensatu nyaata keessumaa yeroon kun amma yerootti namoonni nyaatamaa jiranidha yerootti namoonni wangeela barbaadanii yeroo rakkinaa kana keessa namoonni Kiristoosiin hin barbaaddatu turan namatti dubbatuun waliin yeroo namoonni roora'an yeroo namoonni lafaan lixaa dhaban yeroo nammaa kun kanaaf minaanni asmaraan hin sassaabamne immoo hin mancaa Yohaanis 4:34 kaaftanii ol bifattan kanaaf isin amma haamaan ji'a 4 booddee ta'aa jettu bitii jedhe ija keessaniin maasicha laalaa ani immoo minaan namummayyuu bilchaatee haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisaa Yesuus immoo isaan kanaadha ga'eeraadha Yesuus immoo Phaawulos immoo maal jedhaa
zamanu achi roonawal kana biga maatootti damee afur kudha afurratti wangeelli mootummaa kuni guutummaa biyya lafaatti lallabama dhuma bara lafaarratti jedha kana booddee dhumni dhufaa egaa gabaabaatti kanaaf egaa amma kaanee waaqayyo wajjin hojjechuun nurra jira. Fakkeenya boqonnaa 15 ramaa jedha namni yeroo karaa rafu salphina harkisaa waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana kan biraa hojjettu yoo taate hojii wangeelaa dhiifte amma nuun yeroo baay'ee buddeena mana keessatti wal lollaa maal tadamame warri gara bulchiisaa waldaa fa'aa dhuftanii beektanii jaarsolii waldaa fa'aa walitti taatanii jiraatan iddoo garaa garaatti yeroo ilaaltanii waldaa keessa lolli jira. Obee injiru miti injiru waaqayyo alaadha maasiidha hojjedhaadha nu moosiki achinaa siqee inneetu buddeena irratti mana keessaa wal lolle namni maasiidha hojjetu jiru akkasii nama tokkotu harki jedhe maaddii irratti hin baay'atamoo baay'atu miti harki maaddii irratti diriiruu jedhe utuu maasii irratti sin diriira ta'e Samasi keessa moo harki isaa bakkee samaaddiin sira jaan akkas jedhu durii abbaan gasoo fudhannaan ilmi faaqee fudhatee isheetti mataa filatan walgayiin tokko jira inni gubbaa qabatee inni soqaa dhaqee inni mataa filate ka'ee iddoo isaan itti walgaan immoo jira walgayiin tokko jira inni gubbaa qabatee gaafa inni dhibee dubbii cimaa dhalate namoonni maasirraa hojjetan hin jirani isa argame irratti wal lollan waldaa keessaa mee irraa rakkinni waldaa keessa guute eessa fudhatan mee waldaan Rakina maasii keessaa tun ta'in rakkina maaddiirraati. Hammam nu taata baraata waaqayyo. Bara tokko dheedhi intala tokkotu dubbiin manatti dhufa waan ta'an beeku naadhi isaati. Barumsa baratteetu murteetu waaqayyo yaa waaqayyo hojii naa dhaadhu itti kadhattee numa didee waggaa saddeetitti. Akka yeroo sanaatti gaa miindaa birrii 300 tokko baay'inaan dhattee dorgomtee galmooftee waaqayyo itti naan kana itti yoo na dhawwattee itti sintaat jaba itti. Isaan eega dorgomtee booddee immoo kan 600 tokko moomaas baanaan isas fiiddee dhattee galmooftee dorgomtee eeggachuutti gaatu. Inni duraanii 300 tatabaa baaqidhaa inni abdeen dandeenye ati ittiin jedhameeni galteetu yaa waaqetti sintaat jabeettee. Isheedhaa kana jedhemo inni 600 immoo dabartee taa guyyaa akkasii kottu hojii jalqabeenaan yaa waaqna taajabdeetti. Taajabaa ta'u waaqayyo jedhama. Maaloo adaraa waaqayyo. Isinillee maal gootu miti amantoonni waan gootan illee badaa hin qabaattani. Kana jechuun rakkoo guddaan haadhaaf abbaan wal loluu taanaan ijoollee waan godhan badaa hin qabaatani. Amma nuni mana keessaa wal lola yoo taane akkamitti gadi baane maasii keessaa hojjennanu. Waaqayyo maasiitti gadi baay'eedha. Hojjettoonni hundumtuu xinnoodha. Isheen hundumtuu mana maaddii irratti hodolti. Inni akka qeesii faana. Egaa waaqayyo nu gargaaru. Yoo wangeela lallabne jarana na fuula waaqotti itti gaafatamu dhabnu. Iskee boqonnaa 3 yoo dubbifne gaariidha. Kanaaf ganama Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 23 yoo dubbise gaariidha gaari. Tokkollee keessa. 14 Luqaas 14:23. Namni dubbista yoo jiraatan illee nan jaalladha. Amma maatan immoo arganne duukuma tira taa'e lakkoofsa 23 irraa akkana jedha. Gooftichi immoo hojjetichaan
gara karaa gurguddaa biyya keessaatti kelloota duubattis ba'iti manni koo amma guututti olaa galaniif namoota nuffisiisii jedhe. Manni koo haa guutu jedha Waaqayyo. Maal ta'e jiran manni koo maaliin namaan haa guutu jedha. Warra fayyaniin haa guutu. Aqaanaa waamaa nuffisiisaa jedhe. Nuffisiisaa. Ergamoonni ganama kan hojjetu turan hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 42 irraa guyyaa guyyaatti ganama kan isaan lallaban malee gaan torbee miti. Torbee kan mataa eeggatu hin turre. Wantoonni hamoonni ganama eeshi wangeela gaafa yoo ilaalamne maal ta'e gaafa hundumaati baay'ee bareedaa akka isaan anuma eeshi manni bunaamee dhugaatii yeroo hundumaa nagadu yeroo hundumaa nagadu moo lakki torbeetti maal jalti nanaayi yeroo hundumaatti eeshi sirboo guyyuma hundaa sirbisiisu akki maal taraa sirbisiisu baay'ee sashoo fiilmiin garaa kunoo eeshi saamicha immoo yeroo hundumaa saamu moo darbee egaa nama wantoonni namaa guyyaa guyyaatti hojjetamu wangeelloo torbeetti lallabamu haa ta'u warri kana hojjetani dhimmanii hojjetu warri nama saamani dhimmanii warri machaani dhimmanii nagaa hin jedhanidha macaafni qulqulluun warri egaa nama amantoonni durii gaanama mana qulqullummaattis ta'e mana isaanii keessattis gaanama baay'ee dhugaa ba'u turanii jedha sagalee Waaqayyoo. Manni amanaa hunda wangeelli kan itti dubbatamudha ture jechuudha. Mana amanaa hundumaatti. Egaan tajaajiltoonni duwwaan isa waldaatti dubbatan qofaa miti. Wangeela labsuun amanaa hundumaarraa eegama. Phexros irraa boqonnaa 2:8-9 Maarqos boqonnaa 5:14-16 akka kanallee dubbisuu dandeessu isinii akka ibsaatiidha. Miti moo akka inni jedhu miti hin qabu. Isin maalidha? Ifa biyya lafaatiidha. Ameen jedhanan. Isin maal biyya lafaa? Biyyi lafaa nuuniti waa argaa jechuudha. Kanaachi jaamaadha. Soogidda jedha mitiire. Soogiddi waan baay'eedha waa'ee baasa. Egaa nama isin akkasidha nuun jedha. Namoonni Kiristoosiin malee hin badu. Inni immoo karaa jireenyaati Yesuus. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 arguu dandeessu. Minaan sassaabamu baay'eedha jedha. Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 35 kaaftanii dubbifattan. Minaan sassaabamu baay'eedha. Amma utuu baanee namoonni Kiristoosiin qabanii yartu. Waldaa gaafa laallu lafti taa'umsaa jiru. Gaafa gadi baalu garuu namni nama jechisiisu. Kanaaf garuu hojjettoonni xinnoodha macaafni qulqulluun. Kan gooftaa gaddisiise isa kana dhagaa. Hoolota tiksee hin qabne bineensatu nyaata. Keessumaa yeroon kun amma yerootti namoonni nyaatamaa jiranidha. Yerootti namoonni wangeela barbaadanidha. Yeroo rakkinaa kana keessa namoonni Kiristoosiin hin barbaaddatu turan. Namatti dubbatuun waliin. Yeroo namoonni roora'an yeroo namoonni lafaan lixaa dhaban yeroo nammaa kun kanaaf ganama minaanni asmaraan hin sassaabamne immoo hin mancaa. Yohaannis 4:34 kaaftanii ol bifattan. Kanaaf ganama isin amma haamaan ji'a 4 booddee ta'aa jettu bitii jedhe. Ija keessaniin maasicha laalaa. Ani immoo minaan namummayyuu bilchaatee haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisaa Yesuus immoo. Isaan ganaadha ga'eeraadha Yesuus immoo. Phaawulos immoo maal jedhaa? Zamanuu achi hoonowaan jedha. Kanaaf egaa Maatewos 24:14 irratti wangeelli mootummaa kuni guutummaa biyya lafaatti lallabama dhuma bara lafaa irratti jedha. Kana booddee dhumni dhufaa jedha. Egaa gabaabaatti kanaaf egaa amma kaanee Waaqayyo wajjin hojjechuun nurra jira. Fakkeenya boqonnaa 15 irraa maal jedhaa? Namni yeroo karaa rafu salphina harkisaa. Waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana
kan biraa hojjettu yoo taate hojii wangeelaa dhiifte. Amma nuun yeroo baay'ee buddeena mana keessatti wal lollaa. Maal jedhamame warri gara bulchiisaa waldaa fa'aa dhuftanii beektanii jaarsolii waldaa fa'aa walitti taatanii jiraatan iddoo garaa garaatti yeroo ilaaltanii waldaa keessa lolli jira. Obee hin jiru miti hin jiru. Waaqayyo alaa dhaqaa maasiidhaa hojjedhaadha. Nu immoo asii achi naasii qeenneetu buddeena irratti mana keessaa wal lolle. Namni maasiidhaa hojjetu jiru. Akkasii nama tokkotu harki jedhe maaddii irratti hin baay'atamu moo baay'atu? Mitiire harki maaddii irratti diriiru jedhe utuu maasii irratti sin diriira ta'e. Isa maasii keessaa moo harki isaa bakkee isa maaddii irra jaan? Akkas jedhu durii abbaan gasoo fudhannaan ilmi faaqqee fudhatee isheetti mataa filatan. Walga'iin tokko jira inni gubbaa qabatee. Inni sokaa dhaqee inni mataa filatee ka'ee iddoo isaan itti wal ga'an immoo jira walga'iin tokko jira inni gubbaa qabatee. Gaafa inni dhibee dubbii cimaa dhalate. Namoonni maasirraa hojjetan hin jirani. Isa argame irratti wal lollan. Waldaa keessaa mee irraa rakkinni waldaa keessa guute eessa godhatan mee waldaan? Rakkina maasii keessaa tun ta'in rakkina maaddiirraati. Hammam nu taata balaa waaqayyo. Bara tokko dara tokkotu dubbiin mana dhufa waan isaan beeku naadii isaati. Barumsa baratteetu murteetu waaqayyo yaa waaqayyo hojii naadhaa itti kadhattee numa didee waggaa saddeetitti. Akka yeroo sanaatti gaa miindaa birrii 300 tokko baay'inaan dhattee dorgomtee galmooftee waaqayyo itteenaan kana itte yoo na dhawwattee itte sintaat jaba itte. Isaan eega dorgomtee booddeemoo kan 600 tokko moomaas baanaan isas fiiddee dhattee galmooftee dorgomtee eeggachuutti gaata. Inni duraanii 300 tatabaa baaqeedhaa inni abdeen dandeenye ati ittiin jedhameeni galteetu yaa waaqettee sintaat jabeettee. Isheedhaa kana jedheen immoo inni 600 immoo dabartee taa guyyaa akkasii qottoo hojii jalqabeenaan yaa waaqna taajjabdeette. Taajjabaa laata waaqayyo jedhamu. Maaloo adaraa waaqayyo. Isinillee maal gootu miti amantoonni waan gootan illee badaa hin qabaattani. Kana jechuun rakkoo guddaan haadhaaf abbaan wal lolu taanaan ijoollee waan godhan badaa hin qabaatani. Amma nuni mana keessaa wal lolla yoo taane akkamittiin gadi baane maasii keessaa hojjennanu. Waaqayyoo maasiitti gadi baay'eedha. Hojjettoonni numtummoo xinnoodha. Isheen numtummoo mana maaddii irratti wal lolti. Inni akka qeesii qabu. Egaa waaqayyo nu gargaaru. Yoo wangeela lallabne jarana naafuu lama qotitti gaafatamu godhanu. Iskee boqonnaa 3 yoo dubbifne gaariidha. Kanaaf kanama Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 23 yoo dubbise gaariidha gaari. Tokkollee keessa. 14 Luqaas 14:23. Namni dubbista yoo jiraatan illee nan jaalladha. Amma maatiin immoo argane duukuma tira taa'e lakkoofsa 23 irraa akkana jedha. Gooftichi immoo hojjetichaan gara karaa gurguddaa biyya keessaatti kelloota duubattis ba'iiti manni koo amma guututti olaa galaniif namoota nuffisiisii jedhe. Manni koo haa guutu jedha waaqayyo. Maal ta'e jedhan manni koo maaliin namaan haa guutu jedha. Warra fayyaniin haa guutu. Aqaanaa waamaa nuffisiisaa jedhe. Nuffisiisaa. Ergamoonni gaa nama kana hojjetu turan
hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 42 irraa guyyaa guyyaatti ganamma kan isaan lallaban malee gaan torbee miti torbee kan mataa eeggatu hin turre wantoonni hamoonni ganama eeshi wangeela gaafa yoo bilaalamna maaltu gaafa hundumaati baay'ee bareedaa akka isaan anuma eeshi manni bunaamee dhugaatii yeroo hundumaa nagadu yeroo hundumaa nagadu moo lakki torbeetti maal jabti nanaayi yeroo hundumaatti eeshi sirboo guyyuma hundaa sirbisiisu akki maal taraa sirbisiisu baay'eessa shoo fiilmiin garaa kunoo eeshi saamicha immoo yeroo hundumaa saammoo darbee egaa nama wantoonni namaa guyyaa guyyaatti hojjetamu wangeelloo torbeetti lallabamu haa ta'u warri kana hojjetani dhimmanii hojjetu warri nama saamani dhimmanii warri machaani dhimmanii nagaa hin jedhaniidha macaafni qulqulluun warri egaa nama amantoonni durii gaanamma mana qulqullummaattis ta'e mana isaanii keessattis gaanamma baay'ee dhugaa ba'u turanii jedha sagalee waaqayyoo. Manni amanaa hunda wangeelli kan itti dubbatamudha ture jechuudha. Mana amanaa hundumaatti. Egaan tajaajiltoonni duwwaan isa waldaatti dubbatan qofaa miti. Wangeela labsuuni amanaa hundumaarraa eegama. Phexros irraa boqonnaa 2:8-9tti Maarqos boqonnaa 5:14-16tti akka kanallee dubbisuu dandeessu isiniin akka ibsaatiidha miti moo akka inni jedhu miti hin qabu isin maalidha ifa biyya lafaatiidha ameen jedhanan isin maal biyya lafaa biyyi lafaa nuuniti waa argaa jechuudha kanaachi jaamaadha soogidda jedha mitiire soogiddi waan baay'eedha waa'ee baasa egaa nama isin akkasidha nuun jedha namoonni kiristoosiin malee hin badu inni immoo karaa jireenyaati Yesuus Yohaanis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 arguu dandeessu minaan sassaabamu baay'eedha jedha Maatewos boqonnaa 9 lakkoofsa 35 kaaftanii dubbifattan minaan sassaabamu baay'eedha amma utuu baanee namoonni kiristoosiin qabanii yartu waldaa gaafa laallu lafti taa'umsaa jiru gaafa gadi baanu garuu namnu nama jechisiisu kanaaf gaama garuu hojjettoonni xinnoodha macaafni qulqulluun kan gooftaa gaddisiise isa kana dhagaa hoolota tiksee hin qabne bineensatu nyaata keessumaa yeroon kun amma yerootti namoonni nyaatamaa jiranidha yerootti namoonni wangeela barbaadanii yeroo rakkinaa kana keessa namoonni kiristoosiin hin barbaaddatu turan namatti dubbatuun waliin yeroo namoonni roora'an yeroo namoonni lafaan lixaa dhaban yeroo nammaa kun kanaaf ganama minaanni asmaraan hin sassaabamne immoo hin mancaa Yohaanis 4:34 kaaftanii dubbifattan kanaaf ganama isin amma haamaan ji'a 4 booddee ta'aa jettu bitii jedhe ija keessaniin maasicha laalaa ani immoo minaan namummayyuu bilchaatee haamaan akka ga'ee kunoo isinittan beeksisaa Yesuus immoo isaan ganaadha ga'eeraadha Yesuus immoo Phaawulos immoo maal jedha zamanu acciroonawal jedha kanaaf egaa Maatewos 24:14 irratti wangeelli mootummaa kuni guutummaa biyya lafaatti lallabama dhuma bara lafaa irratti jedha kana booddee dhumni dhufaa egaa gabaabaatti kanaaf egaa amma kaanee waaqayyo wajjin hojjechuun nurra jira fakkeenya boqonnaa 15 maal jedha namni yeroo karaa rafu salphina harkisaa waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana kan biraa hojjettu yoo taate hojii wangeelaa dhiifte amma nuun yeroo baay'ee buddeena mana keessatti wal lollaa maal tanamame warri gara bulchiisaa waldaafaa dhuftanii beektanii jaarsonni waldaafaa warri tataanii jiraatan iddoo garaa garaatti yeroo ilaaltanii waldaa keessa lolli jira obeetobe injiru miti injiru waaqayyo alaadha qaamaa sidhaa hojjedhaadha nu immoo asii qiyyaachinaa si qiyyenneetu
buddeena irratti mana keessaa wal lolle. Namni maatii hojjetu jiru. Akkas jedhee nama tokkotu harki jedhee maaddii irratti hin baay'atamoo hin baay'atu. Mitiire harki maaddii irratti diriiruu jedhee utuu maatii irratti sin diriira ta'e. Isa maatii keessaa moo harki isaa bakkee isa maaddii irratti irra jaan? Akkas jedhu durii abbaan gasoo fudhannaan ilmi faaqee fudhatee isheetti mataa filatan. Walgahiin tokko jira inni gubbaa qabatee. Inni sokaa dhaqee inni mataa filatee ka'ee iddoo isaan itti wal ga'an immoo jira walgahiin tokko jira inni gubbaa qabatee. Gaafa inni dhibee dubbii cimaa dhalate. Namoonni maasirraa hojjetan hin jirani. Isa argame irratti wal lollan. Waldaa keessaa mee irraa rakkinni waldaa keessa guute eessa fudhatan mee waldaan? Rakkina maasii keessaa osoo hin ta'in rakkina maaddiirraati. Hammam nu taata baraata waaqayyo. Bara tokko intala tokkotu dubbiin manatti dhufa waan isaan beeku naadii isaati. Barumsa baratteetu murteetu waaqayyo yaa waaqayyo hojii naa dhaadhu itti kadhattee numa didee waggaa sadeetitti. Akka yeroo sanaatti gaa miindaa birrii 300 tokko baay'inaan dhattee dorgomtee galmooftee waaqayyo itteenaan kana itti yoo na dhawwattee itti sintaas jaba itti. Isaan eega dorgomtee booddee immoo kan 600 tokko moomas baanaan isas fiiddee dhattee galmooftee dorgomtee eeggachuutti gaata. Inni duraan 300 tatabaa baaqeedhaa inni abdeen dandeenye ati ittiin jedhameeni galteetu yaa waaqetti sintaas jabeettee. Isheedhaa kana jedhamu inni 600 immoo dabartee taa guyyaa akkasii kottu hojii jalqabeenaan yaa waaqna taajjabdeetti. Taajjabaa laata waaqayyoon jedhamu. Maaloo adaraa waaqayyo. Isinillee maal gootu miti amantoonni waan gootan illee badaa hin qabaattanii kana jechuun rakkoo guddaan haadhaaf abbaan wal loluu taanaan ijoollee waan godhan badaa hin qabaatanii. Amma nuni mana keessaa wal lolla yoo taane akkamittiin gadi baane maasii keessaa hojjennanu. Waaqayyoo maasiitti gadi baay'eedha. Hojjettoonni inni humtummoo xinnoodha. Isheen humtummoo manaa maaddii irratti hodolti. Inni akka qeesii qaba. Egaa waaqayyoon nu gargaaru. Yoo wangeela lallabne jarana naafuu nama qotitti gaafatamoo dhannu. Iskee boqonnaa 3 yoo dubbifne gaariidha. Kanaaf ganama Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 23 yoo dubbise gaariidha gaari. Tokko illee keessa. 14 Luqaas 14:23. Namni dubbista yoo jiraattan illee nan jaalladha. Amma maatan immoo arganne duukuma tira taa'e lakkoofsa 23 irraa akkana jedha. Gooftichi immoo hojjetichaan gara karaa gurguddaa biyya keessaatti kelloota duubattis ba'iiti manni koo amma guututti olaa galaniif namoota nuffisiisii jedhe. Manni koo haa guutu jedha waaqayyo. Maal ta'e jedhama? Manni koo maaliin namaan haa guutu jedha. Warra fayyaniin haa guutu. Aqaanaa waamaa nuffisiisaa jedhe. Nuffisiisaa. Ergamoonni ganama kana hojjetu turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 42 irraa. Guyyaa guyyaatti ganama kan isaan lallaban. Malee gaan torbee miti. Torbee kan mataa eeggatu hin turre. Wantoonni hamoonni ganama wangeela gaafa yoo ilaalamna maal ta'e gaafa hundumaati baay'ee bareedaa akka isaan anuma manni bunaamee dhugaatii yeroo hundumaa nagadu yeroo hundumaa nagadu moo lakki
torbeetti maal jabti nanay yeroo hundumaatti meeshi sirboo guyyuma hundaa sirbisiisu akki maal taraa sirbisiisu wayeessa shoo fiilmiin garaa kunoo meeshi saamicha immoo yeroo hundumaa saammoo darbee egaa nama wantoonni hamaa guyyaatti hojjetamu wangeelloo torbeetti lallabamu haa ta'u warri kana hojjetani dhimmanii hojjetu warri nama saamani dhimmanii warri machaani dhimmanii nagaa hin jedhanidha macaafni qulqulluun warri egaa nama amantoonni durii gaanimmaa mana qulqullummaattis ta'e mana isaanii keessattis gaanimmaa baay'ee dhugaa ba'u turanii jedha sagalee waaqayyoo. Manni amanaa hunda wangeelli kan itti dubbatamudha ture jechuudha. Mana amanaa hundumaatti. Egaan tajaajiltoonni duwwaan isa waldaatti dubbatan qofaa miti. Wangeela labsuuni amanaa hundumaarraa eegama. Phexros irraa boqonnaa 2:8-9, Maarqos boqonnaa 5:14-16 akka kanallee dubbisuu dandeessu. Isinii akka ibsaatiidha. Miti moo akka inni jedhu miti hin qabu. Isin maalidha? Ifa biyya lafaatiidha. Ameen jaranan. Isin maal biyya lafaa? Biyyi lafaa nuuniti waa argaa jechuudha. Kanaachi jaamaadha. Soogidda jedha mitire. Soogiddi waan baay'eedha waa'ee baasa. Egaa nama isin akkasidha nuun jedha. Namoonni Kiristoosiin malee hin badu. Inni immoo karaa jireenyaati Yesuus. Yohaannis boqonnaa 14:16 arguu dandeessu. Minaan sassaabamu baay'eedha jedha. Maatewos boqonnaa 9:35 kaaftanii dubbifattan. Minaan sassaabamu baay'eedha. Amma utuu baanee namoonni Kiristoosin qabanii yartu. Waldaa gaafa laallu lafti taa'umsaa jiru. Gaafa gadi baalu garuu namni nama jechisiisu. Kanaaf garuu hojjettoonni xinnoodha macaafni qulqulluun. Kan gooftaa gaddisiise isa kana dhagaa. Hoolota tiksee hin qabne bineensatu nyaata. Keessumaa yeroon kun amma yerootti namoonni nyaatamaa jiranidha. Yerootti namoonni wangeela barbaadanii. Yeroo rakkinaa kana keessa namoonni Kiristoosiin hin barbaaddatu turan. Namatti dubbatuun dhabuudha. Yeroo namoonni roora'an, yeroo namoonni lafaan lixaa dhaban yeroo nammaa kun. Kanaaf ganama minaanni asmaraan hin sassaabamne immoo hin mancaa. Yohaannis 4:34 kaaftanii ol bifattan. Kanaaf ganama isin amma haamaan ji'a 4 booddee ta'aa jettu bitii jedhu. Ija keessaniin maasicha laalaa. Ani immoo minaan namummayyuu bilchaatee haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisaa Yesuus immoo. Isaan ganaadha. Ga'eeraadha Yesuus immoo. Phaawulos immoo maal jedhaa? Zamanuu achi hoona'aal jedha. Kanaaf egaa Maatewos 24:14 irratti wangeelli mootummaa kuni guutummaa biyya lafaatti lallabama dhuma bara lafaa irratti jedha. Kana booddee dhumni dhufaa jedha. Egaa gabaabaatti kanaaf egaa amma kaanee Waaqayyo wajjin hojjechuun nurra jira. Fakkeenya boqonnaa 15 maal jedha? Namni yeroo karaa rafu salphina harkisaa. Waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana kan biraa hojjettu yoo taate hojii wangeelaa dhiifte. Amma nuun yeroo baay'ee buddeena mana keessatti ol lollaa. Maal jedhamame warri gara bulchiisaa waldaa fa'aa dhuftanii beektanii jaarsolii waldaa fa'aa walitti taa'anii jiraatan iddoo garaa garaatti yeroo ilaaltanii waldaa keessa lolli jira. Obee hin jiru miti? Hin jiru. Waaqayyo alaa dhaqaa maasiidhaa hojjedhaadha. Nu immoo asiqii achinaa siqee jenneetu buddeena irratti mana keessaa wal lolle. Namni maasiidhaa hojjetu jiru. Akkas jedhe nama tokkotu harki jedhe maaddii irratti hin baay'atamoo hin baay'atu? Mitiire harki maaddii irratti diriiruu jedhe utuu maasii irratti sin diriira ta'e. Samaasii keessaa moo harki isaa bakkee samaaddii irra jaan? Akkas jedhu durii abbaan gasoo fudhannaan ilmi faaqqee fudhatee isheetti mataa filatan.
Walga'iin tokko jira inni gubbaa qabatee. Inni sokaa dhaqee inni mataa fudhatee ka'ee iddoo isaan itti wal ga'an immoo jira walga'iin tokko jira inni gubbaa qabatee. Gaafa inni dhibee dubbii cimaa dhalate. Namoonni maasirraa hojjetan hin jirani. Isa argame irratti wal lolladhu. Waldaa keessaa mee irraa rakkinni waldaa keessa guute eessa godhatan mee waldaan? Rakkina maasii keessaa tun ta'in rakkina maaddiirraati. Hammam nu taata balaa ta'aa kai. Bara tokko dheedhi intala tokkotu dubbiin manatti dhudhufa waan isaan beekun haadhisaati. Barumsa baratteetu murteetu Waaqayyo yaa Waaqayyo hojii naadhaa dhufte kadhattee numa didee waggaa saddeetitti. Akka yeroo sanaatti gaa miindaa birrii 300 tokko baay'inaan dhattee dorgomtee galmooftee Waaqayyo itteenaan kana itte yoo na dhawwattee itte sintaas jaba itte. Isaan eega dorgomtee booddee immoo kan 600 tokko moomaas baanaan isas fiiddee dhattee galmooftee dorgomtee eeggachuutti gaatu. Inni duraanii 300 tatabaa baaqidhaa inni abdeen dandeenye ati ittiin jedhameeni galteetu yaa waaqettee sintaa jabeettee. Isheedhaa kana jedhee immoo inni 600 immoo dabartee taa guyyaa akkasii kottu hojii jalqabeenaan yaa waaqna taa jabdeette. Nutaa jabaalaa ta'aa Waaqayyo hin jedhamu. Maaloo adaraa Waaqayyo. Isinillee maal gootu miti amantoonni waan gootan illee badaa hin qabaattani. Kana jechuun rakkoo guddaan haadhaaf abbaan wal loluu taanaan ijoollee waan godhan badaa hin qabaatani. Amma nuni mana keessaa wal lola yoo taane akkamitti gadi baane maasii keessaa hojjennanu. Waaqayyo maasiitti gadi baay'eedha. Hojjettoonni inni humtummoo xinnoodha. Isheen humtummoo manaa maaddii irratti hodolti. Inni akka qeesii faana. Egaa Waaqayyo nu gargaaru. Yoo wangeela lallabne jarana na fuula Waaqayyootti itti gaafatamu godhanu. Iskee boqonnaa 3 yoo dubbifne gaariidha. Kanaaf kanama Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 23 yoo dubbise gaariidha gaari. Tokkollee keessa. 14 Luqaas 14:23. Namni dubbista yoo jiraattan illee nan jaalladha. Amma maatan immoo arganne duukuma tira taa'e lakkoofsa 23 irraa akkana jedha. Gooftichi immoo hojjetichaan gara karaa gurguddaa biyya keessaatti kelloota duubattis ba'iti manni koo amma guututti olaa galaniif namoota nuffisiisii jedhe. Manni koo haa guutu jedha Waaqayyo. Maal san jedhan? Manni koo maaliin namaan haa guutu jedha. Warra fayyaniin haa guutu. Aqaanaa waamaa nuffisiisaa jedhe. Nuffisiisaa. Ergamoonni gaa nama kana hojjetu turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 42 irraa. Guyyaa guyyaatti gaa nama kan isaan lallaban. Malee gaan torbee miti. Torbee kan mataa eeggatu hin turre. Wantoonni hamoonni ganama eeshi wangeela gaafa yoo ilaalamna maaltan gaafa hundumaati baay'ee bareedaa akkasaan anuma eeshi manni bunaamee dhugaatii yeroo hundumaa nagadu